hidhattoonni faannoo Amaaraa godina Wallagga Bahaa aanaalee adda addaatti haleellaa cimaa uummata raawwataniin guyyaa afuriif itti fufee jira. Hidhattoonni faannoo duubaan qaamoleen hooggansa aanaalee godina Wallagga Bahaa faannoo waliin hariiroo qaban jiraachuu himame bal'ina oduutiin dhageessu. Bulchiinsi godina Matakkal humnoonni nageenya naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti yaaliin garee hidhatee kibxata ganamaa magaalaa Gilgal Baalee seenuuf taasisan fashaleessee jiraachuu beeksise. Waraanni Suudaan naannawa daangaa Itoophiyaa naannoo Abbayyaa irratti haleellaa jalqabuun dhaga'ame. Haleellaan tun humnoota mootummaa Itoophiyaa wajjin odoo hin taane garee Suudaan lamaan wal lolaa jirtu jidduutti ta'uun ibsame. Raayyaan biyya Suudaan garuu mootummaa Itoophiyaa waliin wal loluu fedha. Humni dafee dhaqqabaa Suudaan garuu raayyaa ittisa biyya Suudaan kanaa walxaree qade. Bal'ina oduutiin dhageessu. Lola sharaarinaatti mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti deemaa ture irratti hidhattoonni wayyaanii harka kennatan mootummaa Eertiraa irraa deeggarsa argachaa jiraachuu himanii bal'inaan dhageessu. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 12 barri 2026 kanneen amma isinitti himne hanga footootu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduu isinitti himne. Faannoon Amaaraa kaayyoo godina Wallaggaa afuran naannoo Amaaraa godina addaa taasisuu jiru qabatanii eega haleellaa uummata Tigraay irratti jalqabanii waggaa afurii ol dabreeti jira. Haleellaa faannoo tun irra deddeebiin raawwatamtullee haleellaan dhiyeenya kanaa guyyaa afur keessa jalqabamte haleellaa duraanii caalaa uummata miidhaa jiraachuu jiraattonni keessa beekan himan. Haleellaan addaa amma jalqabde tun xumuramuu marii biyyaalessaa hordoftee kan eegalamte yoo taatu marii biyyaalessaa irratti bakka buutonni naannoo Amaaraa marii biyyaalessaa irratti hirmaatan godina Wallaggaa Aksumii fi Finfinneen tan Amaaraa akka taatuuf yaada dhiyeessuun himame. Bakka buutonni marii biyyaalessaa Wallaggaa Aksumii fi Finfinneen mariif dhiyeessan kunneenis ajajjoota faannoo Amaaraa karaa nagaatiin mootummaatti harka kennatan yoo ta'u hidhattoonni faannoo marii biyyaalessaa irratti argaman kunneen wayita magaalaan Finfinnee Oromiyaa jalatti akka bultu bakka buutota naannoo Oromiyaa irraa dhiyaatutti aarii keessa seenuudhaan harkaan hanga reebiitti akka ga'anii himame. Bakka buutonni naannoo Amaaraa marii biyyaalessaa kunis ajajaa faannoo Amaaraa duraanii kan harka kennatee galee kaapteen Masrashaa Saaxeefaan adda duree ta'uun ibsame. Haleellaan faannoo Amaaraa jala bultii marii biyyaalessaa murtii dabarsuuf ibsa kennuuf deemtutti faannoo Wallaggaan jalqabullee himame. Haalli haleellaa ammaa kun hidhattoonni faannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa irraa uummata ajjeesaa jiran kunneen hooggantoota faannoo magaalaa Finfinnee jiraniin ajaja kan fudhataa jiran ta'uu saaxile. Gama biraatiin haleellaa faannoo Amaaraa Wallagga irratti jalqabde duubaan hooggantoonni aanaalee godina Wallaggaa sadi jiraachuun himame. Akka fakkeenyaatti godina Wallaggaa Bahaa aanaa Angaar Guutee keessatti bulchaa raddaa Haroolee Muuduraaniitii fi eegasii hoogganaa waajjira dargaggoof ispoortii Wallagga Bahaa ta'uun tajaajilaa kan ture obbo Tachaasaa Gannati yeroo milishoonni Angaar Guutee humnoota faannoo waliin walitti dhukkaasaa turan milishoota waliin hiriiree lolaa jiraachuu kantiibaa magaalaa Angaar Guutee obbo Dirachee Bayyanaarraa faannoodhaaf eeruun kenname. Tachaasaa Gannatii baatii dabartee adoolessa 25 bara 2026 akka wareegamuuf gahee guddaa kantiibaa magaalaa Angaar Guutee taphatuun himame. Kana malees bulchitoonni aanaalee godina Wallaggaa fi magaalaalee dhalattoota Oromiyaa keessaa hidda dhiigaatiin Amaaraa ta'an kanneen faannoo wajjin hojjetan ta'ulleen ibsameeti jira. Gama biraatiin ammoo hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo mootummaan Abaawoo Shanee jechuun yaamu yeroo haleellaan faannoo jalqabdutti naannawa san gadhiisanii akka deeman himame. Kunis yeroo walitti bu'iinsi humnoota poolisii Oromiyaa fi faannoo jidduutti jalqabu iddoo duwwaa qabachuu qofaaf kan qophaa'an ta'ulleen ibsameeti jira. Haala amma jiruun godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa gandaan Doodee Diiccoo keessatti hidhattoonni faannoo meeshaa gurguddaa hidhatan haleellaa hamaa raawwachuun qonnaan bulaa 30 ol ajjeesuu fi 50 qeerraa buqqaasuun himame. Haleellaan faannoo tun eega hammatti booda yeroo ammaa mootummaan humna milishaa poolisii Oromiyaatii fi humna addaa Oromiyaa garas bobbaasaa jiraachuu maddeen ijaan arganirraa mirkanaa'eeti jira. Bulchiinsi godina Matakkal ibsa kanneen qaamni hidhatee bosona keessa socho'u kan humna Gumuz jedhee yaamu garee faannoo waliin tumsa qabu ganama irraa sa'aatii 12 irratti uummata nagaa miidhuuf magaalaa wayita seenan to'annaa isaanii jala oolchuu fi yaalii isaanii fashaleessuu beeksisan. Bulchiinsi godina Matakkal akka beeksisetti humnoonni nageenyaa tarkaanfii qindaa'aa fudhataniin garee hidhate kana akka duubatti deebi'an taasisanii jiraachuu beeksise. Tarkaanfii kanaanis namoota haleellaa raawwatanii du'anii fi madoon dhaqqabuu eereeti jira. Garuu lakkoofsi namoota miidhamanii kan hin himamne yoo ta'u humna nageenyaa laalchisee erga qabatamaa hanga ammatti ibsa bal'aa kan nurraa if qusate. Humni nageenyaa hundi tarkaanfii qindaa'aa fudhateen yaalii garee finxaaleyyii magaalaa Gilgal Baalee seenuu fi lammiilee nagaa irratti miidhaa geessuuf yaalan harkaa fashaleessee jiraachuu fi miidhaa cimaa irraan gahuudhaan akka duubatti deebi'an taasisee jiraachuu bulchiinsi godina Matakkal ibseeti jira. Bulchiinsi godina Matakkal akka beeksisetti humnoonni nageenyaa magaalaa keessatti of eeggannoo cimaa irra kan turanii fi nagaaf tasgabbii guutuu eesuuf tarkaanfii fudhachaa jiraachullee beeksise. Dabalataanis sakkatteensaa fi tarkaanfiin garee kaayyoo qaama biraa galmaan ga'uuf socho'anii kana hundi irra dhabamsiisuuf kan kaayyafame itti fufaa jiraachuu ibse.
Raayyaan ittisa biyya Suudaan mootummaa Itoophiyaa waliin wal loluu kan fedhu dhugaa ta'uun garuu lolli kun yeroo ammaan tana mootummaa Itoophiyaa biroo osoo hin gahin humna dafee dhaqqabaa wajjin itti fufee jiraachuun ibsame. Waraanni Suudaan roobii kaleessa irraa eegalee naannoo daangaa Itoophiyaatti humna dafee dhaqqabaa Suudaan wajjin haleellaa walirratti banuun itti fufan. Raayyaan ittisa biyya Suudaanii fi humni dafee dhaqqabaa kun naannoo Beenishaangul Gumuz naannoo Kidha Abbayyaa irratti dhiyaatutti magaalaa Qaayisaan keessatti haleellaa walirratti raawwatanii jiraachuun ibsame. Bulchiinsi magaalaa Qaayisaan ibsa baaseen haleellaan kun qonnaan bultoota qulqulluu keessumattuu yeroo sassaabbii hojii qonnaa irratti bobba'an irratti kan xiyyeeffate ta'ullee ibsate jira. Bulchiinsi kun haleellaa kanaan yakka waraanaa guutuu jechuun kan ibse dhugaa ta'u haleellaa yakka kanaa hin balaaleffannu jechuun jireenya guyyaa guyyaa nageenyaaf tasgabbii naannichaa booressuuf yaalii yakka akka ta'e ibsate jira. Haleellaa tanaan miidhaan cimaan dhaqqabu baatullee qaamni dhimmi ilaalu gocha kanaaf hatattamaan deebii akka kennu gaafatee jira. Raayyaan ittisa biyya Suudaan ji'a dabree magaalota Diimsaadii fi Yaarar keessatti haleellaa wal fakkaataa ifirraa deebisee jiraachuullee beeksise. Waraanni biyyaalessa Suudaan naannoo bal'aa bulchiinsa Abbayyaa kan toote dhugaa ta'uun waraanni sochii bilisummaa uummata Suudaan bara 2010 irraa eegalee humnoota mootummaa Kordofaan Kibbaatii fi Biluu Naayil keessatti argaman waliin wal lolaa naannoo san qabatee bulchuu akka barbaadu ibsamee jira. Waraanni biyya keessaa hamaan Suudaan keessatti bara 2023 irraa eegalee ka'ee ture kun wallabdee humna dafee dhaqqabaatii fi caasaa waraana dilee biyyattii keessatti walitti makamuu irratti walitti bu'iinsa uumame irraa kan ka'e ta'uu ibsamee jira. Waraanni kun lammiilee nagaa qulqulluu 10,000 lakkaa'aman ajjeesuu fi kanneen miiliyoona 13 ta'an qe'ee isaanirraa buqqaasee jiraachuun ibsame. እኔ ያደራ ነጋሽ ግዴ ይባላል የነበርኩበት ክፍል ደግሞ ሎላ ሸራሪነቲ ሞቱማ ፌደራል ቲፒኤልኤፍ ጅዱት ዴማ ቱረቲ ደቶኒ ወያኔ አርጋ ከነተን ሞቱማ ኤርትራ ራዲ ገርሳ አርጋቻ ትሩኪመን ሎላ ራያ ተሰብያቲ ፌደቶተ ትግራይ ጅዱት ትግራይ ለጣ ሸራሪነት ዴማ ቱረቲ ደቶኒ ገሬ ወያኔ ራያ ተሰብያ ኢትዮጵያ ቴምቦጂያመን ደገርሳ ሜሻ ወራና ሞቱማ ኤርትራ አርጋቻ ጅራቹ ሂመን ደቶኒ ሁነን ሶቺ ሳኒ ከሰተ ኤርትራን ደገርሳ ፊ ያለ ገጅ ባይሳኒ መጀሳ ጅራቹ ለሂመን ይጅራን ደቶኒ ሁነን አካስ ጀቹዳን ከንዱ በተነጋተው እዛ ከሽላሉ ከመላ አካባቢ ደረስን ማለት ነው። ዳንጋናኖ ኢትዮጵያ ተሰገረ ሱዳን እትሶቺ ታይሳን ከሰቲ ደገርሳ ኤርትራራ አርገሜን አካስ ዲየመን ሲብሰኒት ይጅራን ለበለታን በሻወራና አከሱመለ ገጅበ ወራናስ ሞቱማ ሻቢያ ኢሳያስ አፈወርቂቲን ዱርፈሙራ ካን አርገሙተው ኢለቶኒ ቲፒኤልኤፍ ራያ ተሰብያቲን ቦጀመን ኩነን ሂመኒት ይጅራን ከብራቲን ሀሪሮን ኢሳኒ ወራና ሱዳን ኤርትራ ወጅን ቀበን ሃንገ ትግራይ መቀሌ ገውት አካዴሚ ሲብሰኒት ይጅራን ወራን ኬኛ አርሚ ቶርባተማ አከሱመለ ኮሪ ዲደማ ፊ አርሚ ዲደሜጃ ገረ ሱዳን ኤርትራ ፋዴሜ ሌንጂ አርጋቻ ትሩፊ ከመ ሎጂስቲክስ ሲን አርከሌራ ቀባቹ ሂመኒት ይጅራን ሸረሪና ገብተንዋል ከምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ አንድ ማለት ነው አንድ ምሽጋችን ተቆጣጣረ ዳውቱ ታቢ ወርዶፍቶታ ለሚ ሚዲያ ራ ኦዱን ጅሮ ከናፍ ቀብኑ ከነንከማት ወርቶፋ ቱርተኒ ቱርቲ